Eshi gaafin kumni dhibbi sadii maal qabdi yeroo kanatti kan jedhu jira. Koomantiin baay'een jira. Gaafii akka sana hammas deebisanii namoonni na gaggaafatan baay'een jira. Hammallee dabalataan keessanis namoonni baay'een galeetuma maal akkan hojjedhu adda baafachuun dadhabee kan jedhan jiru karaa keessan na gaafatanii. Koomantiin garuu kumni dhibbi sadii maal qabdi kan jedhullee jira. Inni kun yaada abbaati garuu haala ilaalte jettee hammeenyaaf miti mucayyoon kun. Ashamaa hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa kooti akkuma waaqayyoon harka guutuu na teessisatti isinitti dhiyaadheen jira. Hin nuffina hammachuun waa gaariidha. Egaa hin nuffina jechuu barbaadeni maaliif as taa'eeyoon sagalee guddaa dubbadhe ni ka'a gidduudhaan sagaleensaa boo'icha ta'a yookiin ka'ee fuudhu ta'a waan ta'eef hammadhee dubbachuu wayya jedheeni Saamu'eel raffiseen jira. Kanaafini waa biraaf miti tarii mucamaaf lafan keenye maal baattee viidiyoo waraabda jechuu dandeessu. Isa kanaaf yoo isinitti hin tolle dhiifaman isiniin jedha. Ana garuu natti toleen isin hirmaadhe isiniin jedha. Chaanaala kana jalqaba haaraa warri taatan sabiskiraayib godha. Viidiyoo yoo isinitti tolle sheer laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yaada gaafii qabdan immoo barreessa. Egaa akkuma dursee dubbadhee yaadota baay'eetu jira karaa keessas baay'een na gaafate namni waan baay'ee na gaafate. Koomantumaanis kan jiru baay'eetu jira jechuudha. Egaa koomantii keessan gadheedha jedhee otoo hin taane yaadni kun ni jira. Akkasitti hin ilaalinaa jechuun dhufe immoo har'a. Akkuma duraa gaafiin baay'een na gaafatamu jira. Gaafiidhuma mucayyoo faana wal fakkaatu. Lammaffaa immoo kumni 500-400 maal qabdi kan jedhu ni jira yeroo kanatti. Tokkoffaa biyyaa waan akkas jedhaniif ijoolleenis akkasumatti fudhatu. Sadaffaa immoo namoonni keenya maaf cinqii keessa galaa waggaa meeqa jiraataa hammam jiraataa kan jedhu jira. Waan baay'eetu jira gaa walii galatti yaada koo keessatti isiniifan deebisa. Koottaa gara koon isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhee yaada gaarii argannaa laa yoo jettan sabiskiraayib godhaa gara maatii kootti dabalama. Viidiyoon hojjedhu isin qaqqaban isiniin jedha. Ani akkuma keessan biyyaan baanama ture. Nama kaleessa achis ture waan achis beeku biyyas galee immoo diiteel keessa galee sirriitti nama beekudha. Kanaaf gaafii qabdan na gaafachuu dandeessu. Yaadaan qabuu fi gubbaa otoo hin taane isa dhugaatti jiru isiniif ibsuuf immoo ani qophiidhaan isiniin jedha. Fakkeessee isiniin otoo hin taane jechuudha dhugaa dubbachuufi. Waa'ee birriirraan kaasaa birrii yeroo baay'ee yaada mucayyoo 300 maal qabdi jettuufan jedha. Maaliif seetanii dhugaa dubbachuuf hammeenya dubbattee miti mucaanii. Yeroo baay'ee gaafiin kun naa ka'a ijoolleen naan jedhu. Kumni 500 maal hojjetti naan jedhu. Miliyoonaa gadi qabattee galtee maal hojjechuufi naan jedhu. Maalan godhaa hunda dandeessu kan naan jedhu namni baay'eedha iimoodhaan waatsaappiidhaan durumaan qabeetu jechuudha. Dhuunfaadhaan deebisee ture yaadas deebisee ture jechuudha. Isa kana maatirraa akka sammuun keessan gadi hir'achaa deemu isinii deebisu waan ta'eef isa fudhattanii jettu isinis jechuudha. Kanaaf isarratti yaada bilchaatan isin ilaalla. Obboloota koo biyyaan baa jirtan akka koo kalee dadhabaa jirtan har'allee waa tokkoon gadi qabee isinii dubbadha. Har'atti yookiin itti hojjechuu yoo barbaaddanitti jechuudha 300 miti. Kumnumti 100 waa hin hojjeta jedheen beeka. Yoo akkas ta'e miliyoonnumti sin ga'u yoo maal hojjetaa kun jettee baay'ina birra bichaa laalte jechuudha. Tokkoffaa hojii tokko hojjechuu kan barbaachisu tokko sammuu keetii, 2 dandeettii keetii, 3 iddoo ati itti hojjettu, 4 wanta ati itti hojjettu 5ffaan birrii irra jira jechuudha. Akkamitti akkas jette yoo jette ati xinxaala keeti xiqqoo kaatee akka guddattu dura. Maal jedha sagaleen waaqayyoo eebbisa baarsis arraba kee irra jira. Kanaaf xiqqoo kana hojjedhee boru nan guddadha isa jedhu yoo sammuu koo keessa jiraate idduma sana geessa jechuudha. 2 dandeettii keeti ogummaa jechuudha dandeettii yookiin ogummaa. Ogummaa wanta irratti hojjettu sana irratti ogummaa yoo qabaatte amma nama sitti kireeffattee wanta hojjettu sana irratti atis keessa jirta taanaan hojiin suni si jabaachaa, si ulfaachaa, si danda'amaa dhufa jechuudha. 3 iddoo itti hojjettu kan hin jedhee fi iddoon ati itti hojjettee galii argattu waan xinnoo sanaan hojjette guddachaa deemtuun
iddoon murteessaadha. Okay? Akkuma isiniin jedhee jechuudha. Qarshiin immoo isa dhumaarra jira jechuudha. Qarshii xinnoo sanaan yoo kaate isaan kuni jiraannaan qarshii xinnoo sanaan yoo kaate iddoo guddaa geessa jechuudha. Kanaafi 300 miti 100 yoo kaate iddoo ta'e geessa jechuudha. Ilaalchi kee, dandeettiin kee, ogummaan qabaannaan, yaada sammuu xinxaaluu, iddootti hojjettu xinxaaltee adda baaftee beeknaan jechuudha. Kanaafi qarshiin miliyoonas ta'e miliyoonaan yoo kaate ittuu shaam'isaarraa kaate waan ta'eef akkaataa itti to'attu beektu waan ta'eef ni kufta. Isa kana dhugaadhumaan gadi qabeessitti hima jechuudha. Amma waan miliyoonaa dhaqxee waan taqoxaaxaruu hin dandeenye. Cafallaqaa walitti qabdee nama shan kireessitee mana guddaa kireessitee mi'oota isaa cafallaqxee fiddee yoo kaate hin kufta surmaa jechuudha. Maaliif seete? Akkuma wanti sun guddaa gatiin ati baaftu guddaadha. Kiraan manaa ni jira, zabanyaan ati kaffaltu ni jira, kan nama shanii kaffaltu sun ni jira, nyaanni nama sanaa ati kaffaltu ni jira. Gibirri akka sanaattis jalqabumaa qabdee ogummaa kee hojii kee irratti jechuudha. Wantuma miliyoonaa yoo jalqabde garuu wanta xinnoo yoo jalqabde tarii ofiin jalqabda waan sana kiffiyyaan qabu. Si gala maaliif miidiyem goote jalqabda xiqqoo isaa akkanumaanis miti otoo hin taane ofii keef jalqabda. Tarii immoo nama tokkitti si barbaachisa hojiin sun lafa jala. Hojii dhumaati qobaa kee hojjettu yookiin nama tokkoof jalaa qabdutu guddachaa ka'aa deema waan ta'eef yeroo sana tokkotti dabalatta. Hojiin kee ammas dabalaa deema jechuudha. Okay? Yeroo sana ol fudhattee akkuma hojiin kee ka'e to'annaas akkaataa ittiin to'attu, akkaataa ittiin galiif baasii adda baafattu seeraan qas duraan jala waan kaateef hojiin kee ol guddachaa deema jechuudha. Guddaarraa yoo kaate garuu taqoxaaxaruu hin dandeessu. Galiin maal akka ta'e hin beektu, baasiin hammam akka ta'e hin beektu, nama baay'eef beekta baasta birriin guddaarraa kaatee bu'aaf yoo adda baasu hammuma kana hin dandeessu achii dhuftee hojii yoo jalqabde. Herreegni nama barbaachisa kana bar suuqii yoo seente fakkeenya suuqii እግዚአብሔር በሚያውቀው nama 3 dhaabadhe suuqii amma torbee tokko akka barani viidiyoo isin waraabne garuu dhaabadhe tarii jiraachuu danda'u dhaga'uu warri danda'an jiru namni tokko lama. Viidiyoodhuma kana ammuma kana kan isaan qaqqabu jira. Itti barreessee inni kun akkana yookiin dabtarii itti barreessee fi yookiin waan gurguran sanarratti barreessee sheer gochuu hin danda'an. Maaliif seetee ogummaan jala jalaa si barbaachisa. Jala jalaa malee anumarraa qabaa bar. Ana sotoo ta'e akkasuma jechuudha. Ani beekeen sheer namaa godhe yookiin nama kaalkuleet godhe jechuu miti. Anis dura akkas dhiphachaa waanan tureef xinnaarraa qas jedhee waanan bareef akkaataa itti barreessan ammoo namaa sheer godhe jechuu kooti hiikansaa. Kanaaf har'uma dhaqxee ammamitti akka gurguranii ammamiin akka fiddee fi bu'aansaa ammam achi ammam fiddee ammam irratti dabaltaa akkamitti akka gurgurtu hin beektu suuqii dhumoosaatti. እንዳይመስልሽ ዝም ብለሽ እንደዚሁ መስራት ማለት ነው አይቻልም። hundumtuu ogummaa barbaada, xiinxaluu barbaada, beekumsa barbaada, dandeettii barbaada, waa hubachuu barbaada jechuudha. Suuqii dhumatamma suuqii gallee bu'aan qabdu minaamin jettu kana yoo itti beekte qofaadha bu'aa qabaachuusaa. Maaliif birri 200 mi'a firee 20 of keessaa qabu yoo fiddee ganaa sheer goota kana bara. Mi'a firee 20 sana birri 200 sheer goota. Ammamiin fiddee birri 10 immoo 7 laata. 7 yoo ta'e bu'aa kee immoo birri tokkotti dabaltamoo 2 gana akkas gooteeti kana bari. Namni suuqii saaqee kan kassaruuf kana kassaree immoo miti kana bara. Ji'a jaatti dhugaa Kiristoos dubbachuuf isaan mana koo fayyadamu malee keessummaa mana noolu waan ta'eef achitti fayyadamaa oola. Achiin mirindaa saaqaa oola, achiin akaawii saaqaa oola, achiin buna achitti dafisaan. Manni koo guddaa waan ta'eef suuqii ergitaniittu guddaa waan ta'eef achumaan qaba jabanaa, achumaan qaba stoofii, achumaan qaba masxaxaba, achumaan qaba meeshaa hundaa. Maaliif guddaadha manichi? Keessummaa achittan gaggeessaa oola kan isin garramu. Achumatti nyaatamisaa godhadha kan isin garramu. Qursii isa si fuudhee dhaqee achittan godha. Maabraatiin qoxaariin suuqii sana keessatti naa mijate waan ta'eef. Otoon kanan herreegin ji'a ja'a keessatti uqubii birri 6,000 xumure. 60,000 jechuudha. 60,000 kaffala. Guyyaatti 200 kaffala. Herreega. Okay?
kiraa manaa birrii 3,000 kaffala 2,500 kaffala dura isaati zabanyaadha 2,000 kaffala qophaa kootti dursa isaa kun hundi eessaa suuqii sana keessa akkamiif እግዚአብሔር በሚያውቀው ፈይሳን ሱቂ keessa dhaabate isanan 10tti gurguru 5tti gurguru isanan 5tti gurguru 20tti gurgura wal jala dabarse wayyoo suuqiin namni nan eessan jedhaan hin beeku jechuudha muuxannoo barbaachisa ogummaa maalifan hojjedha jedhanii calculate nama hundumti suuqiin agaduu hin danda'u jechuudha so amma gabaan baree ni seeran wantoota eeyuu jedhu sanatti itti nama nu fayyisaa maali gabaan alaa barreessa balleessa isa 25tti gurgura isa 5 20tti gurgura wal jala dabarse dhugaa isiniin jedha jechuudha. Ani garuu hin dabalus hin qanasu waan koo sana irratti barreesse gabaan akkanarraa hin deemneef siraataan kaalkuleet godhee qas jedhee taa'ee yerootti fudhadhe hojii kooti waan ta'eef kanaafaan bu'aa buuse malee akkuma isaatti toon godhee namnis narraa deema isheen isa suuqii isaatti birrii 50 nutti 80tti gurgurtee jedhu hin deebi'an gaafsa nan bitu garuu hin deebi'an. Sinii galee kanaafi hundumtu ogummaa barbaada. Kalkuleet gochuu barbaada jechuudha. Isa kana akkanatti bara. Birrii 300 miti birrii 100 kumni 100 hin hojjeta wayi jechuudha. Kanaaf birrii iddoon kennina baadhachuuf xinnachuu isaatii jechuu barbaadeni. Gaafiin akka duraammoo akkuma jirutti akkuman duraan isinii deebiseedha. Gaafii mucayyoon na gaafatti irraa ka'ee isinii jedhee namoonni baay'ee ergasiillee na gaafatanis ni jiru. Namni hin deebiseef jira namni hin deebisneef jira jechuudha. Maalifi waan hundumaa karoorsitanii galuu qabdu dirqama galuu qabdu gaafii immoo yaada obboleettiin koo komantii jalatti namni maal ta'ee waggaa 50 moo yookiin 100 jiraataa isa jedhuu fi idimeen bargit bara kana akkuma isin jedhee baay'ee gabaabduudha ishinu karaa ittiin baatu hin beeknu dhugaa jettee isa garuu bara jiraattu keessatti waa gaarii hojjettee darbuu qabda ammoo atis jechuudha yaada akkasitti salphiftee ilaaluu 50 jiraadha. Sagaluma 10 guutu jedhamaani namni addunyaa sagaluma 10 guutuma waan ta'e jedha namni indagatina 10 isaa guutu sagal isaa guutu 7 isaa deebitu garuu erga jiraatte jiraachuu qabda waan ta'e tokkoon nama hamma taatetti wanta kennaa waaqayyo keessaa hafuun qabdu akka dhala namaatti dhalli namaa haa hojjetee haa jiraatu haa nyaatu jedhamu tokko gootee darbuu qabda. Waggaa 100 jiraadhu si haa eebbisu 120 waaqayyo tabaarii 120 godhe umurii namaa ni beektu ishumaa dhiisati ruubishiitu nyaachaa jiru namni waggaa 60 jiraate namni abdiidhaan rakkoo hin qabu ishumtu gaggabaabachaa dhufte taratiin goonu garuu amma jiraanne sana keessatti eeyyee arifachuu qabda eeyyee muddamuu qabda eeyyeetti cinqamuu qabda amma jiraattutti maaliif seeti indoo 50 waggaa 50 hin jiraadhu jettee amma namni tokko carraan kee jedha namni jedhamu carraan koo riguun dhaquun jedhamu hin dhaqaddoo dhaqe hin darba yookiin jedhee toon fayyadamin jechuudha. Kanaafi waggaa keessa jirtu keessatti umurii keessa jirtu keessatti sadarkaa keessa jirtu keessatti wantoota si barbaachisan hojjettee darbuu qabda jechuudha. Otoo akkas ta'e immoo ganama rafneet waggaa 30 booda gana mamma jennee haadha keenya jala deemneet achi immoo 50 naa guunne gana heerumin jenna akkas jenna kan cinqamnu ta'uun qabu. Sadarkaa barumsi si barbaachisutti barumsa barattee ta'uu baannaan immoo waan biraa yaaltee wanti biraa yeroo si ga'e immoo as deebitee dirqama kanama. Yeroo sana immoo yeroo waan ta'e xiyyaatti immoo gaa'ilatti galuu gaa'ila erga galtee daa'ima guddisuu daa'ima dugda gurguddiftee teessee eebba isaanii gammachuu isaanii arguu akkasi achi booda immoo jireenya daa'ima keetti dhalchisuudhaaf jettu otoo daa'ima kee guddiftuu immoo waa gochuu waa ijaaraa deemuu qabda jechuudha dhaalma daa'ima keetti dabarsitu seenaa gaarii tokko jechuudha. Yoo bakka akkasi waan sitoo waan das jedhu isa sana naaf daa'ima kooteechi kaawwa das nama jedhamu dhugaa. Yoo nabicha amma fakkeenya eladhe warri koo bakka maatiin irraa achuma mujujee tooni sun boo'e baradhe dhaabes jedhee achuma gurdii tokko geddarachaa toon ba'e ammarraa gurdii tokkoon taa'uun hin danda'amu mirgaan qaba garuu jireenya iddootti na bakka jiraadhe dabarsuun qaba san jiruuf dirqama barumsi nama barbaachisa eeyyee baradhe ittiin hojjechuun barbaada eeyyee ittiin yaale ittiin hojjedhe nan barbaachisu nan ga'u wanti kun eeyyee nan ga'u deemee hojjedhe. Deemee hojjechuun immoo waggaa amma kana yoo na didee sitti dabalee
Achi immoo deebi'ee maal la barbaachisa gaa'ela. Gaa'ela boodoo ilmoo boodoo ka'ee immoo sadarkaan ijoollee taf godhadheetti barsiisa. Hojii immoo isaanii dhaalmaa ta'u. Har'a sanitti kaleessa kan inni hojjedhee daa'ima koo kan ittiin guddisu yeroo dhalatanitti utuun akka kootti uumaan argatiin amma yeroo bara keenyatti paamparsiin hin jiru nyaanni wanta argee jiru wanti kana barbaachisa sana barbaachisa hin jiru akka ilmaan goottotamnee guddan akka sanaatu hin taane haala giddu galeetti wayiin guddisee jedhee isaaf jedheen hojjedhee miti kaleessa har'a immoo dhaalmaa isaaniitiif wanta ilmoo kootti akkanaan dabarsetti ganaammoo isaanis wanta sana arguun barbaachisu asitti wanti tokko isaan guddatanii ijoon arguu qabu waan hin jedhu immoo hojjechaa isaan guddisaa hojjechaa yeroo dadhabe immoo daa'imni koo sun isaaniin ani guddisee barsiisaa jiru deebi'anii na gargaaruu danda'u umurii sana waaqayyoo nuu kenne jechuudha. So akkasitti yaaduu qabdu baqa umurii amma isinii kennamte 30 haa ta'u 20 haa ta'u muguudhaafi. Kanaaf itti fayyadamuu qabdu malee amma mii waggaa meeqan jiraadha wanta akkas jedhu sirrii miti isiniin jechuu barbaade sagalee guddise viidiyoo biraaf isinii dhufa yaada akkasii yoo barbaaddan xinxaala akkasii hin qabna keessa siinne beekna waan ta'eef yoo barbaaddan komentii nu barreessaa viidiyoo sheer laayik godhaa sabskiraayib godhaa. Video yeroo isin bira dhufe immoo ilaalaa banaa lafa nuukaa adaraa keessanii isiniin jenna haadha daa'imaati garuu ogummaa waaqayyoon nutti kennee arginee ogummaadha nutti kennee bara maaliif seenee argee isinitti taasa'uun koo sila natti kenneefi waaqayyo boru namaaf sheer godhee namni tokkorraa fayyadama isa jedhu dagaatina nu biraan hafina yaada barreessaa baay.